Atina iste kambra filate wan hunduma sababa godate wan feda keti galman gahate sababi kemal kanan najibite anafrabijira naman abasete Jirra jirtu daawwattootaa fi hordoftoota gosa Tookshow torban gaarii akka ture abdii qabna. Torbee kanas keessummaa waan danurraa barattan hundeessaa fi daariktara Okkotee Istiidiyoo barataa Yuunivarsiitii Direedawaa Firaa'ol Mulgeetaa affeeruun argamneetiin jirra. YouTube chaanaalii keenya sabskiraayib gochuudhaan hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerri keenya gosa Tookshow. Walitti deebineetiin jirra kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota gosa Tookshow. Guyyaa irraa keessummaan nuti qabannee jiru Firaa'ol Mulgeetaati. Firaa'ol eenyudha kan jedhu kanuma sarraa dhageenyu ta'a. Firaa'ol baga waamicha keenya kabajee nagaan dhufte mee daawwattoota gosa Tookshowtiin wal bariin. Hayyee isinillee nu kabajanii gara gosa Tookshowtiin waamuu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Maqaan kiyya Firaa'ol Mulgeetaa jedhama. Bakki inni itti dhaladhe godina Qellee Wallaggaa magaalaa Dambidollootti. Dambidollootti dhaladhe jechuudha. Amma Yuunivarsiitii Direedawaatti kan qo'achuutti jirti. Yuunivarsiitii Direedawaatti maal qo'atta? Dipaartimentii Industiraal Injineeringiitiin kan inni qo'achaa jiru. Waggaa meeqaffaa? Waggaa afuraffaa. Akkamii barumsi? Barumsi bareedaadha. Bareeda. Akkuma beekamu yaa'u haala riifiidhaanii amma gara dhumaatti deemee jira amma. Firaa'ol Buruuzii namni jedhamu eenyudha? Numtillee maqaa kiyyadha. Akkam si fakkaate? Maqaa kiyya anillee beeku Firaa'oliini badaallee beeku ka kilaasiirraa fi bakka maqaan kiyya itti sirriitti itti waamamutti malee anillee yoo karaa irratti na waamtellee hin beeku bara. So Firaa'ol siin jedhanii hin waadu. Maaliif seete Buruuziin na beeku ijoolleen hundumtus Buruuziin naan jedhu kilaasii keessatti illee attendaansii illee yoo naa galmeessaa hidhee rakkoon na mudate Buruuz jedhaniif hamma galmeessan direesiifatti. Anuyyuu afgaafiidhaa fi yennaan waa'ee keenyu jedhu Firaa'oloon jedhu nama na dhaga'uun dhabe. Buruuziliinii moo naan jedhu Buruuziliidha. Maaf sii moggaasan garuu moo ofii keetii moggaafatte? Maqaan kun xinnoosee ijoollummaa koorraa kaasee ispoortii nan danda'an ture. Ispoortiin hojjedha karaa irrattis waan meeqadhaan hojjedhan ture. Innaa kanarraa kaasanii Buruuzilii ni beektan natti fakkaata. Kan fiilmii hojjetan fiilmii Buruuzilii ni beektan yoo beekte. Fiilmii sanarraa isa dhufuuni Buruuzilii naan jechuun kanarraa dhufe akkasuma akterii sanaanii maqaa sanaan guguddachaa dhufe. Har'a kun amma Gibbii Yuunivarsiitiitti Dambidollootti si moggee malee waan mooraatti si moggee miti jechuudha. Waan mooraatti naa moggee miti. Baay'ee namatti tola. Yuunivarsiitii Direedawaatti kan qo'achuutti jirtu. Jiinni keessa jirru kun immoo amma yeroo waraabbii gochaa jiru kanatti caamsaadha. Akkami caamsaan magaalaa Direedawaatti haalli qilleensa isaa ulfaata jedhama. Dandamachuutti jirta. Haalli qilleensaa isaa akkuma beekamu itti barree jirra. Gaafa jalqaba irratti fireesh taanee dhufne baay'eedha kan inni cimu. Itti barumsaallee kan sitti ulfaatu. Amma garuu itti barree bulluqisaallee ho'isaallee baay'ee kan dabalaadha. Roobillee yeroo roobu sa'a akkasii keessa rooba cimaadha kan geggeeffamu. Garuu amma ammaatti itti barree homaallee nutti hin fakkaatu. Namatti tola jechuudha. Waan itti barte addaabti waan jedhameef. Addaabti waan gooteefi namatti tola. Guddaa namatti tola. Direedawaa yennaa Yuunivarsiitii Direedawaa guutu Direedawaadhaaf baay'ee sirbamee jira. Gaafii kana gaafii wal fakkaataa sagantaa gosa Tookshow hordoftee yoo jiraatte nama tokkoof gaafadheen ture. Direedawaan baay'ee biyya sirbamuufidha. Baay'ee biyya leellifamuudha. Jalqaba gaafa Direedawaa Yuunivarsiitii jooin gochuu fi garana imaltu fi argeessee immoo Yuunivarsiiticha gaafa argitu miira akkamitti dhaga'ama? Miirri natti dhaga'ame dhugaa dubbachuuf Direedawaa Yuunivarsiitii kan hin guute jaalladheeti ofii kootiin guute. Hiriyaa koo waliin guunne. Hiriyaan waliin guunne sunis walumaan dhugee tokkoffaa irrattidha kan inni guunne. Akkuma beekamu haalleen ittiin eege kanaan olidha. Garuu haalleen ittiin argee amma sanatti ingitu amma sanaan ingitu. Kana caalattidha kan hin yaade Direedawaa Yuunivarsiitii jechuu kan inni jedhe. Garuu argiin dhufee immoo itti baree natti tole gaafa fireeshii akkatti yaaddee dhuftee fi akkatti yaadde gaafa ta'uu dhiisu sa'aatii sanatti sammuun kee waan baay'ee yaada. Garuu gaafa itti bartu hundumtuu siif sirrachaa deema ammallee itti baree. Dhugaadha. Ijoollee baay'een immoo yeroo fireeshii argiteer ta'u ta'e akkuma seenanii dhiisanii bahu. Sababni isaa haala qilleensaa irraa kan ka'e natti fakkaata. Yaa ta'u guddaa galatoomii Firaa'ol turtii bareedaadha akka waliin gochuutti jirru. Kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota gosa Tookshow
guyyaa har'aa afgaafii barataa yuunivarsiitii Dirreedawaa waggaa arfaffaa industiriyaal injiinaringii baratu Firaa'ol waliin yookiin Buruuzii waliin turtii taasisaa jirru kan daawwachuutti jirtan. Hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Turtii yuunivarsiitii kee keessatti akaadaamikaalii beekumsa argattu malee industiriyaal injiinaringiidhaan ekspertii taatee asii baata waggaa 4 turtii turte kana keessatti tarii waggaa tokko si hafaatiin daawwattoonni hordoftoonni gosaa tokkollee kan maatii yuunivarsiitiidhaan qabaatan jiraachuu danda'u barattoonni yuunivarsiitii jiraachuu danda'u ganaa immoo yuunivarsiitii joon gochuutti kan barumsa kutaa gadii jiran jedhu ta'uu danda'u irraa waan baratan jedhee gaafii yaaduudha waan ta'eef mee turtii yuunivarsiitii kee keessatti beekumsa barumsaan argattuun ala jireenya keessatti galtee ta'ee wanta si fayyadu maal argatta jettee yaadda yookiin maal argattee jirta ta'u? Gaaffii bareedaadha gosa. Gaaffii naaf kaaste kuni barataan tokko mooraa yuunivarsiitii galuun baay'ee isaaf waan barbaachisaadha. Maaliif yoo jettee ka digirii waraqaa dabar ka digirii ka waraqaa san qofa otoo hin taane jiruu irratti jiruuf jireenya irratti illee wanti itti agartu wanti itti bartu waan borii keetiif si fayyadudha beektee. Borii keetiif baay'ee waan barbaachisaa ta'edha. Jireenya baay'ee jira. Jireenya ofii keetiin of danda'uu, ofii keetiin of bulchuu. Amma mooraa yuunivarsiitii keessatti yoo ilaalte ta'e firiidemii qabda. Maatii birallee hin jirtu. Sa'aatii barbaadde baatee sa'aatii barbaadde galuu dandeessa. Bakka barbaadde illee buluu dandeessa. Kun namootni baay'een erga mooraa yuunivarsiitii dhufanii barumsa baay'eedha kan isaan baratan. Ituu mooraa yuunivarsiitii lixiniin duratti illee biyya isaaniitti biyya dhaloota isaaniitti gochaa isaan gochaa turanii fi haalli jireenya isaanii asitti kan inni dhufee qayyaramu. Maaliif yoo jettee achitti maatiin utuu qabu akka barbaadan ta'u maatiin isa isaan akka barbaadan ta'a kanatti itti dheekkama. San ituma itti dheekkamuu waan meeqa godha gaafa gibbii mooraa yuunivarsiitii dhufu gaafa seenuu akka barbaade akka ta'utu itti mul'ata. Sa'aatii barbaade ba'ee sa'aatii barbaade galuu danda'a. Namni itti dheekkamu hin jiru, namni hordofu hin jiru. Kanumaan yeroo dadhabuu namni hin dadhaba bar. Waan tokko sammuu keetiif baay'ee firiidemii laatteennan sammuumti keeyyuu hin dadhaba. Maaliif gara gocha hamaatti waan si geessuuf jechuudha. Sammuu kee gaafa firii gootee gadhiisu gara gocha hamaa baqa yaada hamaa jechuun yaada borii keetiif jireenya kee keessatti si fayyannedha kan inni garriin itti si geessu. Kanaaf an akka kootti mooraa yuunivarsiitii keessatti waan guddaadha kan hin baradhe. Waan guddaa kana jedhee ibsuu hin danda'u. Jireenya irratti barumsaan otoo hin taane san baradhu barumsaaf san barachaa ture otoo hin taane jireenya irratti haala nyaata kaaffeellee beektaa. Rakkoo dandamachuu irratti bakka birriillee kiisiidhaa dhabdee sa'aatiitti waan meeqa yaaddu jira. Mudannoo baay'eedha kan si mudatu. Yeroo argattuun gammaddaa. Yeroo dhabdullee yaa'u itti barteennaan kan inni si fayyadu borii keetiif maal si fakkaate. Yeroo argattu gammaddee yeroo dhabdus akka argachuu hin jiru akka itti bartu si godha. Baay'ee gaariidha baay'ee jechuun anillee waan argu waan jiruuf jireenya yuunivarsiitii keessatti namoonni baay'een amma maalidha yuunivarsiitii kan seenaniif waraqaa isa fudhatanii asii bahanii immoo hojjetaa ta'anii ittiin milkaa'u namoonni baay'een akkasitti yaaduu danda'u. Sirriidha. Namoonni muraasni immoo akkaataa hubatti kanatti hubatanii eenyuchuu danda'u. Sababni isaa maalidha? Akkuma ta'etti digiriin waraqaadha. Garuu immoo jireenya kee keessatti galtee ta'e kas fayyadu waa'ee jireenya gita hundaan kan barattu hariiroo namoota wajjin qabdu irratti rakkina dandamachuu irratti ofii keetiin disisiin meekarii taatee murtii mataa kee irratti murteessitee sa'aa kee irratti murteessitee iddoo barbaadde deemtee iddoo barbaadde kun boruu kee irratti faayidaa guddaa qaba akkuma ati nuuf ibsite. Guddaa galatoom. Turtii bareedaadha kan waliin taasisuutti jirru. Gaaffii koo ammaa kan ta'u maalidha? Ati hundeessaa Okkotee Istiidiyooti. Okkotee Istiidiyoon immoo yuunivarsiitii Dirreedawaa keessatti miidiyaa baay'ee influenshaalidha dhiibbaa uumaa jirudha. Keessaayyuu kubbaa tamsaasuudhaan tamsaasa kallattii dirree kubbaa miilaatti argamuudhaan tamsaasa kallattiitti kan kennutti jirtu. Mee yaada Okkotee Istiidiyoo kana hundeessuudhaaf maal si kakaase? Wanti na kakaase gaaffii bareedaadha kan itti na gaafatte. Maaliif gaaffii kana nama baay'eedha kan na gaafatu. Gaaffii kana deebisuu irratti kan akkan chaanaalii kana kireet godhu kan na kakaase. Durarraa utuu chaanaaliin kun kireet hin ta'iniin duratti
kilaasii keessatti illee beeksisa garaa garaa nan hojjedhan ture. Giruuppii kan kilaasii irratti jechuudha. Voisiitiin illee nan hojjedhan ture. Kanarraan kan ka'e tapha Half-Life irratti taphatamu, Half-Life waggaa 4ffaa irratti taphatamu. Waggaa 3ffaas ministeera 2ffaa irratti taphatamu geggeessinee turre. Nus akka dipaartimentii keenyaatti. Tapha sana irratti anis yeroo hundumaa tireeningii illee sa'aan qabna. Guyyaa itti qabnu sanallee waan irratti wal beeksifnu sababa dhabanii fi achirratti illee nan beeksisan ture. Giruuppii ofii kooti giruuppii kireet godhee giruuppii sanarratti membarii taphattoota kilaasii keenyaa sanaa achi jalatti naqee achi jalattidha kan hin beeksisu. Sa'aatii tireeningii qabnu waan jijjiru waa'ee kubbaa kanarratti illee nan dhidhiyeessan ture. Akkasumas immoo hiriyootiin baay'ee jaalladhu ijoollee kilaasii kootis ijoollee doormii kootis baay'ee jiru kan na jajjabeessanii fi kan haamilee naaf ta'an baay'ee jira. Isaanis sagaleen kee bareedaadha. Qooqni ittiin hojjettullee bareedaa. Joornaalizimii barachaa turteeti amma akkas jedhan irra siifaatti gaa ture. An garuu hojii miidiyaa hojii joornaalizimii waan ta'eef eksperiyaansi tokko illee hin qabun ture. Waan hundumaa garuu hojjetteennaan itti milkaa'uu dandeessa. Itti milkaa'e jechuu otoo hin taane hojjettee jennaan ani milkoofne ganaadha waan baay'een naafa. Milkaa'uun kana miti. Kanarraan ka'eetanidha. Sabooddee ijoolleen maaliif giruuppii akkasiillee chaanaalii wayiillee kireet godhattee illee baay'ee bareedaadha. Naam jechuun yaada akkasii naaf kaasuu turani. Anillee yaada kana nan qaban ture. Yaada kana garuu kan hin qabu waan mooraa keessa jiru dabarsuu otoo hin taane waan barumsaaf ta'u waan namni irraa baratu achirratti gagadhiisuu ture. Gaafan jalqaba kireet godheyyuu jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee hawaasi keenya aadaa dubbisuu illee hin qabu. Aadaa barruulee adda addaa dubbisuu hin qabu. Yeroo baay'ee barreeffama taanaan bakka irra darbaa footoo viidiyoo waan akkasiidha kan inni ilaalu. Ani immoo jecha gaggabaabaatiin illee achirratti yoo ilaalte taate asoosama garaagaraa illee kitaaba garaagaraa illee maxxansaan ture isaan duratti jechuudha. Kanaan utuu jiru gibbii mooraa kana keessatti baay'ee miidiyaan hin hanqata. Hanqina akkasii qaba. Ituu argamee baay'ee fayyadamummaa guddaa qaba jedhee waan hin yaadee fi ammaan akka kootti Student Union chaanaalii guddicha jala lixee badaa yeroo hundumaa cheekiin godhu beektee namnillee akka kootiidha. Namichi lixee ilaalu hin jiru garuu waan baay'eedha waan barattoota fayyadu kan achi jalatti gadhiifamu. Sunillee namni waan ittiin gibbii mooraa keessatti ta'ee ittiin irra deddeebi'ee ilaalee achi jalattiin gaggalee infoormeeshinii haarawaa jijjiru mooraa keessa jijjiran hundumaa kan inni fudhatuufidha kan naga kaase. Akkasumas taphaaf laayifii illee dabarsaan ture laayifii. Isa booda garuu beekamtii illee hin arganne ture. Afaan tokkoonidha kan inni dabarsaa ture. Afaan Oromootiidha kan inni dabarsaa ture. Sana keessatti taphni GC Cup kan bara 2016 kun yeroo jalqabutti pirezidaantii barattootaarraas haa ta'u koomitee GC Cup kanarraa na arganii turanii na quunnamanii akkas chaanaalii akkasii qabdaa hojii akkasii hojjechaa turte jechuu dhageenyee turre naan jedhanii gaafa sana membarsii 220 qaban natti fakkaata 220 qaban natti fakkaata. Kanaan utuu jiru istii inni ilaalla chaanaalii kee liinkii kee nuuf ergi jedhanii liinkii kiyya ergee fi ilaalame afaan lamaan illee godhee Amaariffaanis Oromiffaanis godhee viidiyoo garaa garaa illee itti makuudhaan baay'ee waan baay'ee daddabarsaa turre jechuudha. Gibbii kana mooraa kana keessatti ho'a kana keessallee gara dirree deemtee kubbaa miillaa ilaaluun baay'eedha kan inni cimu. Gara dirree kubbaa miillaa deemtee kubbaa ilaaluu dhiisiiti doormii keessa teessee illee ho'inni isaa baay'ee waan cimuudha. Kanallee ilaalcha keessa gashuudhaan kan inni guddaa namatti tola. Mee gaaffii biroo itti aannaatiin moggaasa maqaa okkotee jedhu kana baay'ee nu ajaa'ibaa ture ijoollee waliin yennaa haasuuf maal jechuudha okkotee qoosaas fakkaata. Moggaasni maqaa kun tarii immoo siif sababa qabaachuu dandeessaatiin maaliif okkotee jettee moggaasta? Namni egaa sababa dhabu. Namni baay'ee illee gaaffii kana karaa keessaallee naaf barreessu. Warri gaaffii kana illee na gaggaafattan asumaan deebii keessan akka argattanii isin jedha. Ni argata. Okkotee istuudiyoo jechuudha. Okkotee jechuudha. Okkotee ni beektan itti fakkaata. Nan beeka. Okkoteen
aadaa Oromoo keessatti illee iddoo guddaadha kan inni qabu. Ituu nammayyaa'in jechuudha. Dhugaadha. Ituu firiijii wanti cabbeessu kun dhufinillee abbootiin keenya duraanii bishaan lagaa fiduudhaan kan isaan okkoteetti naqanii. Okkoteetti naqanii bishaan gaariidha. Bishaan cabbaa'ee ho'aa ture gara cabbiitti deebisuudhaan kan isaan fayyadamanii keessaa fayyadamanii. Okkoteen sun maatiriyaal irraa hojjetullee waan eenyuun taaneef dafee akka ho'u bishaanichi akka cabbaa'uuf gargaara. Suphee irraati kan inni hojjetamu. Achi keessaa fuudhanii fayyadamu. Gaafa fayyadaman inni isaan kaanii fi inni isaan fayyadaman garaagarummaa qaba. Amma ammayyaa'ee firiijii ta'ellee firiijii hundumtuu firiijii qaqqaba. Aadaa booddee tafaateera wantichi garuu aadaa Oromoo keessatti aadaas irraanfachuun sirrii miti. Kanarratti kan inni okkotee jedhee moggaasee fi moggaasni maqaa kan ittiin fidee fi akkuma abbootiin keenya duraan bishaan lagarraa fiduudhaan achi keessa godhanii achirraa fayyadamaa turan ijoolleen isaanii achi keessaa fayyadamaa turan yoon asirraa chaanaalii kanarraa waa kaa'ee borillee namni mooraa kana dhufullee seenaasaa akka barruulee garaagaraa jira achirra siin jedheera. Gara fuulduraatti illee waan garaagaraa dabarsuuf qophiidha. Aadaa irrattis aadaa Oromoos ilaalchisee aadaa sabaaf sablammii garaagaraa illee ilaalchisee kan qopheessu ta'a gara fuulduraatti. Kanaaf jedhee akkuma bishaan sana fuudhanii ol ka'anii irraa fayyadaman har'allee yoo achirra taa'e boruullee dhalootni dhufu irraa fayyadamuu danda'a. Dhalootni aaraa fireeshii ta'ellee dhufan booddeellee nu jiisii taanee ergii baaneellee dhufanii irratti fayyadamuu danda'u. Ani immoo chaanaalii kana gamanaaf danda'amuun utuu mooraa kana keessatti bakka buusee deemeellee kara ta'een baay'ee natti tola. Maaliif seenaan hin badu. Ituu mooraa kana keessatti illee hojiin isaatti fufee natti tola. Bor wanti har'a taa'e kuni bor akka warra dhufaniif illee dhaloota dhufuuf illee akka inni fayyaduuf jecha kanarraati kan guddaa namatti tola. Baay'ee hiika guddaadha kan qabu. Akka ammaati nuuf ibsite kanarra namoonni armaan dura gaaffii si gaafachaa turanis gaaffii baay'eedha. Viidiyoon kanas karaa Okkotee Istiidiyootiinis waan darbuuf tariitii deebiin argatu jedhee tanan abdii qabu. Telegiraam chaanaalii kee laayiviidha kan dabarsitu. At the same time afaan lamaan illee kan hojjetamu. Nama tokkotu akkasitti barreessamoo riippoortaroota garaagaraatiin kan akkasitti barreessamu. Kuni gaaffii bareedaadha goosaa. Gaaffiin kuni chaanaaliin kun dadhabbii baay'ee qaba. Akka irraa hordofamu otoo hin taane barataa taateetu jirtu dubbisuun jira waan meeqaaf kan itti jiraattu. Isarratti dabalataan taphni kun darbuu fi taphni tokko darbuuf nama lamadha kan inni gaafatu. Riippoortara Amaariffaa fi Oromiffaa jechuudha. Wal cina ta'aniis haa ta'u bakka garaagaraallee ta'anii kan isaan dabarsanii. Akka inni itti darbu immoo maal si fakkaate riippoortarri afaan Oromootiin dabarsu immediately akka wanti sun gochi dirree sanarratti raawwatame ilaaluudhaan kan inni katabu. Riippoortarri Amaariffaa bakka fedhellee jiraachuu danda'a. Riippoortara afaan Oromoo sana hordofuudhaan waan inni achi dabarsee inni immoo asii iddoo barbaade taa'ee hiikuu qofaan danda'a. Kara kanaanidha. Akkasumas Okkotee Istuudiyoo irratti kan hin galateeffachuu barbaadu ana miti ana qofaa miti kan Okkotee Istuudiyoo jechisiise. Ijoollee danuudha kan keessa jiru jechuudha. Ijoollee baay'eedha kan waliin hojjechaa turu. Isaanis galatoomaan siniin jedha. Ijoollee jajjaboodha. Ijoollee waan tokkollee itti himtee dhaga'anidha. An umuriidhaan illee isaanii gaggadi ta'uu nan danda'a. Garuu waan inni itti himu tokko tole jechuudhaan fudhachuudhaan namni tokko namaaf waan gaarii hojjechuu fi miira qaba. Namni tokko immoo maaltu nagashee irraa fayyadamaatti hin jiru kan jedhullee jira. Garuu gochiti arra gaarii tarra hojjettee bor galtee ta'ee si fayyada jechuudha. Kanaaf isaaniin galatoomaa guddaa galatoomaan siin jedha. Bareedaadha. Okkotee Istiidiyoon ati yeroo kee almost taphni guyyaa hunda jira. Erga jalqabame amma
Torbee lama darbeera na fakkaata. Torbee afur mur. Akkasiin almost ji'a tokko jechuudha. So guyyaa hunda achi teessee riippoortaroota kee qabattee tamsaasa kallattiitti kan dabarsitu. Ho'a Dirreedawaa haala qilleensa Dirreedawaa kana dandeessee. Gaaffiin namoota baay'ee maalidhaa? Biruudiin maal argataa? Tamsaasa kallattii achitti dabarsu kanarraa faayidaan dhuunfaa yookiin akka miidiyaa isaatti faayidaan inni argatu maalidha kan jedhudha. Maal fayyadamta? Gaaffii bareedaadha. Gaaffii na boodallee haasa'amuudha. Gaaffii anumtillee dirree gaafan taa'u riippoortaroonni utuu isaan dabarsaa turanillee taa'ee na cina ta'anillee ni dubbatu. Hin kaffalamaaf ijoollee kanaa hin kaffalamaaf jedhanillee afaan garaa garaatiin kan isaan haasa'anii hidhata gibbii wajjin illee qabu faayidaa guddaa qabu akka waan miindaa wayiitti nyaannutti jechuudha akka galii cimaa qabuuttidha kan isaan yaadanii garuu dhugaa dubbachuu fi chaanaalii kanarratti fayyadamummaa tokko illee hin qabnu waan fayyadamnu tokko hin qabnu tokko jechuudha yaa'u garuu waan gaarii hojjennee yookiin mooraa kana keessaa baanee mooraan kun illee ittiin nu yaadataa waan gaarii hojjettee darbuun akka kiyyatti waan gaarii hojjedhee darbuun anaaf qabeenya caalaa dhugaadha. Kanaafidha malee amma ammaatti waan tokkollee yeroo hunda baay'ee faayidaa wayiitiifis miti kan waa dalagan satisfaction boqonnuma sammuu argachuudhaaf yookiin seenaa wayii kaawwatanii darbuudhaaf illee sirriidha. Namni waan dalagaatiin tarii immoo gaaffii namoota baay'ee ta'uu danda'a wanni si gaafadhe kun beektaa si duuba haasaa'amuu danda'a malee akkuma ati sila kaaste faayidaa moorarraa argataa maalidha namni ilaalcha mataa isaatii kan ibsu wanti yeroo baay'ee irra deddeebitee hojjechuun si gammachiisu yookiin hojjette baay'ee itti gammaddu maalidha? Tun irra deddeebi'ee ammallee naaf hin mijanne wanti hojjechuuf yaalaa turu baay'ee jira. Sun amma ammaatti naami jechuun garuu ammallee hin dhaabu ammallee taanaan hin dhaabu. Muuziqaa irratti baay'ee hojjechuun barbaada. Baay'ee na gammachiisas. Baay'ee miira gaarii kan naaf laatu gaafa muuziqaa yeroo hundumaa bar an kan ittiin jiraadhu yeroo hundumaa sammuun koo yaada ta'e wayitiin kan inni qabamee deemu. Guyyaa hundumaa gaafa ijoollee bira taa'ullee kan namaa waliin dubbii godhu waarraa barachuufidha. Wanti irratti kaasullee waan fedha koo keessa jiru irraa kaasuudhaan information haarawaa waan na barbaachise illee keessaa select godhachaadha kan furachaa deemu. Kanaaf muuziqaa dalaguuni anaan baay'ee miira kanan jedhamnedha kan inni keessatti argamsiisu. Ammallee muuziqaa hojjedhee milkaa'uuf shakkiin qabu wanti hin milkoofneef hin jiru irratti hojjechuu duwwaadha. Ani immoo fedha waan hin qabuuf fedha qabaachuudha kan barbaachisu jalqaba irratti fedhadha itti of laachuudha. Tokkommoo namoonni baay'een kan isaan ittiin booddee tafan fedhatuu qabanii waan tokko irratti fedha qabanii bu'aa ba'ii inni qabu ilaalanii kan biraa deebi'an illee jiru. Dursanii riskii yookiin dadhabbii jiru ilaalanii sa'aatii sanaa ilaalanii jechuudha. Wanti tokko garuu adeemsa keessaa siifsii salphachaa deema. Akka ammasitti cimaa turu miti gaafa isa cimaa dabartu isa booddeesaa ofii isaatiiti kan inni of hojjechaa deemu. Waan tokko irra deddeebitee sumaafis addaabti ta'a deema sammuu kee keessatti illee sirrakkisu amma kanatti illee. Chaalenjii xixiqqoo irra si mudatan ilaalanii namoonni baay'een illee namni waan gocha raawwachaa jiru irraa deebi'u illee jira. Gamanumaan waan kaayyoo fedha irratti qabdan tokko amma galmaan geessanitti biraa hin deebiinaan isiniin jedha. Wanti isin hin milkoofneef hin jiru naamanaan isiniin jedha. Ergaa baay'ee bareedaadha kan nu dabarsite. Guddaa galatoomi Firaa'ol. Mee amma hojii kee keessatti carraaqqii baay'eedha kan taasisaa jirtu. Ani hiriyoota kee irraa odeeffadheeraati amma nu kaasteetiin jirta. Carraaqqii baay'ee goota barumsa kee cinaatti taalentis keessa jiru dandeettis keessa jiru fayyadamtee dandeettii biroos immoo gonfachuudhaaf yaaliin ati gootu baay'ee kan ajam nama jechisiisudha. Yeroo akkas gootu kana namoonni naannoo kee jiran uumamaan namoonni hundi yaada walfakkaataa ilaalcha walfakkaataa hin qabanii kaayyoo kee irratti carraaqqii kee irratti hubannoo walfakkaataa hin qabaatanii namoonni chaalenjii su godhan jiru akka ati waan san dhiistuuf dhiibbaa jechootaanis haa ta'u gochaanis abdii si kutachiisuudhaaf yaaliin taasifamu hiriyoota keetis haa ta'u namootuma naannoo kee keessa jiran namoonni sin beekne illee yeroo itti dubbisanii akkasiin jedhan hin jiraatu. Dhugaadha inni kun eenyuun iyyuu waan mudatudha. Dhala namaa taatee si mudata. Waan kamirrattiyyuu waan xiqqoo irratti yaadatti qabdu dhiisiiti. Waan xinnoo irrattiyyuu waan xinnoo hojjettu irrattiyyuu chaalenjiin akkasii baay'eetu si mudata. Anaanis baay'een na mudateera.
an al tokko muuziqaallee shaakaluufillee doormii keessatti sagaleetiin muuziqaa banadhee muuziqaa hojjetamee jiru waliin nan jaalladha baay'ee muuziqaa sagalee koo baasee intin jechuufi garuu amma kanatti sagaleen kiyyaa sababiin irra deddeebiitiin shaakalee hin jirree fi amma kanattillee intinii ta'uu dhiisuu danda'a. Kanarraa kan ka'e fedha koos waan arganii fi hojii koon hojjedhu waan arganiif garuu akkasitiin waan baay'ee barreessee hin qabaa. Muuziqaa tokkollee barreessee hin qabaa. San sababii beekaniif waan gurguddaadha kan intin jedhu sagaleen kee hin ta'u kan jedhullee jira. Gaafa yaada akkasiillee namaan nan mari'adha. Dhugaa dubbachuuf garuu ijoolleen doormii kiyya jiran amma hammaatti amma mooraa kana keessa jirutti ijoollee baay'ee na jajjabeessanidha aartii irratti. Amma kanattillee yeroon hojii kiyya sagalee kanaan muuziqaa dhaggeeffadhee dabarsullee nu jeexxillee naan jedhaniin beekanii baay'een isaan galateeffachuu barbaada. Na jajjabeessu garuu karaa alaatiin waan baay'ee dhageessaa waan baay'eetu jira. Sanaaf gurra laachuun hin barbaachisu. Yaadi namaa immoo yaadii hamaan namaa sirratti ka'u siif jabina ta'eeti kan inni sitti mul'atu. Saksessi godha jechuudha. Baay'ee nama socho'utti kan duuba deemanii waa jedhan malee namni iddoo san taa'e homaa waa'een isaatu hin qabu. Waa'een isaatii hin qabu. Nama hojiirra jirudha. Nama sosochiirra jirudha. Waa'een isaa kanaa saamu. Kanaaf inni kun nan dinqu waan baay'ee kaa sasanaaf gurra laadhu irra deebi'ee saasoo hin barbaadu. Kanadha. Guddaa galatamu. Turtii bareedaadha kan waliin taasisu jiru. Kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Gosaa Talk Show. Turtii kan waliin taasisaa jirru hundeessaa fi daariktara Okkotee Istiidiyoo barataa Yuunivarsiitii Direedawaa Firaa'ol Mulgeetaa waliin YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaa hanga xumura qophii keenyatti eessayyuu hin deemina. Ayyee guddaa galatoomii ati muuziqaa baay'ee yaaltaa nama aartiitii naannee gama miidiyaa kana jirta. Muuziqeessitoota sadii yookiin sirboota sadii weellistoota sadii maqaa siif waama. Sadan keessaami tarii ati sirboota isaanii baay'ee isaanii waan beektuuf namootuma fiigar ta'anii mul'atan waan ta'eef aartii Oromoo keessatti namoota sadan keessaa dirqama tokko filadhu osoo siin jedhan eenyu filatta? Yoosan Geetahuun, Andu'aalam Gosaa, Leencoo Gammachuu. Artistoota baay'ee jaalladhuudha sadan isaanii kan itti irratti dhooftee garuu dirqamaan tu filadhu ishee jedhanii naan jechaa jirta. Kanaaf Andu'aalamiin nan filadha. Maaliif akkan filadhu warra kaanii hin filadhu otoo hin taane baay'een jaalladha hundaayyuu itti hir'ata. Hundayyuu baay'een jaalladha. Kan hin filadhuuf yoo jiraate tokkoof tokko gaafan fireeshii ta'e dhufellee koonsertiin asitti geggeeffamee ture kan bara 2013 jechuudha. Koonsertii geggeeffamee ture irratti Andu'aalamiin argeen ture. Garuu amma ammaatti carraa argadhee yoo isaaniinis aartii isteejii irratti illee haalli inni ittiin isteejii geggeessullee natti toleeti kan isin jedhee fi sababiin ija qaama kiyyaan argee fi jechuudha. Kanaafidha malee waan biraa addaa hin qabu jechuudha. Mee Andu'aalamiidhaaf maali isaa dinqisiifatta? Sagalee isaallee nan dinqisiifadha. Akkasumas Andu'aalam anaaf fakkeenya taa'ee yaada. Maaliif seenaa isaallee tokkollee dhageetiin jira. Bakka inni dhufee akka inni itti gara aartiitti dhufee fi amma immoo gama aartii irratti qoodi inni qabu waan baay'ee namatti toludha. Anaafillee jabina taa'ee yaada. Kanaafidha. Guddaa galatoom. Sagantaa keenya gara xumuraatti kan deemnuutiin mee Okkotee Istiidiyoo waggoota muraasa booda eessatti eegna? Waggoota muraasa booddee shakkiin qabu miidiyaa guddaan ta'a jedhee abdii guddaan qaba. Anis hawwii miidiyaa guddaa godhachuuf illee hawwii guddaa sababiin qabuu fi gara fuulduraatti illee yoo karaa aartiirraa waan barbaade ta'eyyuu jireenya dhuunfaa kootii keessatti illee mi'a miidiyaadhaaf barbaachisu mana kiyya keessaa nan dhabadhee yaaduun gara fuulduraatti illee jechuudha. Anaaf jireenya kooti natti fakkaata baqa wanti hundumtuu maateeriyaalii hundumaa guguuttadhee ittiin fayyadamee natti tola. Ammallee taanaan Okkotee Istuudiyoon yoomiyyuu taanaan guddatee akka inni mul'atu shakkii tokko hin qabu. Boodallee viidiyoon kun ragaadha jechuudha.
Guddaa galatoom. Itti aansee immoo mee dargaggoota yuunivarsiitii kan jiran dargaggoota Oromoof keessaa dargaggoota keenyaaf taalentii isaanii baasanii hojjechuu irratti yeroo isaanii waan isaan fayyadu waan boruu isaanii tolchu jireenya isaanii boruutti waan galtee ta'u hojjetanii yeroo isaanii dabarsuu irratti ilaalchi ati qabdu maalidha? Akkasuma immoo dhaamsa maal qabdaaf? Wanta isaan fayyadu irratti ilaalchiin an qabu ijoollee baay'ee jira. Ijoollee taalentii garaagaraa dandeettii garaagaraa baay'ee qabantu jira. Anillee kan hin argee jechuudha. Hiriyootni koollee jiru. Garuu yerootti kennanii hojjetanii yerootti kennanii illee shaakalanii akkasumas waan tokko irratti dandeettii qabdu cimfachuun baay'ee barbaachisaadha. Dandeettii keetii kan furmaata siif ta'u kan saksessi godhullee dandeettii kee irratti hojjetteennaan salphaatti sakses ta'uu dandeessa. Waan biraallee waan dandeettii kee hin taanellee dandeettii kee godhachuu dandeessa irra deddeebiitii yaaluudhaani. Dandeettii qabdu garuu dandeettii qabdu irratti kan hojjettu yoo ta'e yeroo dhiyeenyatti yeroo dhiyoo gidduuttidha kan itti sakses taatu. Kanaaf haala laaltanii waan har'a isin hin fayyadnetti yeroo laattanii waan isin fayyadu waan borii keessaniif isin fayyadu dandeettii keessan cimfachuu irratti akka booddeetti hin deebineen isiniin jedha. Kanumadha yaadin qabuuf. Guddaa galatoom. Firoo galatoomii turtii bareedaadha kan waliin taasisutti jirru. Ati muuziqeessaadha. Hojii kee baay'ee taalentii kee dandeettii kee fi fedhii kee hawwii kee milkeessuudhaaf shaakalli irratti kan dabarsitu. Tariimee daawwattoonni hordoftoonni keenyallee akka nan koman muuziqeessa osoo inni jedhu sirba osoo hin affeersisin akkamitti dhiisee akka jedhanii nan koman. Osoo sirba tokko nu affeerte daawwattoota keenya. Hayyee gosa anillee muuziqeessaa ta'eef osoo hin taane yaa fedha isaa sababiin qabuufidha. Yaa wanti babarreessee jirullee ni jira. Isa keessaa tokko daawwattoota keenyaaf illee dhageessuu nan danda'a jechuudha. Kanuma kee jechuudha. Kan ofii barreessee katabee jechuudha. Hayyee. Ati na dhiistee kan birraa filattee akkan si jaalladhee sinirraa anfaatte dursi gaafannaan maftolee jettee moo jireenya koo akka irraa tafaseete moo jireenya koo akka irraa tafaseete ati na dhiistee kan birraa filatte waan hundumaa sababa godhaatte waan fedhaa keetii galmaan gahaatte sababi kee maali kana na jibbiite anaaf rabbi jira naman dhabaseete akkasumatti dhagaa inni jiru. San amazing. Waan isaa raappiidha moo maalidha? Raappiidhaan. Raappiidha miti. Bifa ammayyaatiinidha kan inni Bifa ammayyaa. barbaadullee gara fuulduraatti illee jechuudha. Daawwattoonni hordoftoonni gosaa tokko maal akka jedhan hin beeku. Ani jaaladheetiin jira. Tole gaaffii ammaaf har'aaf qabadhe. Tarii yeroo biraa walitti deebine sagantaa bal'aa qabanne kan waliin haasofnu ta'a. Har'aaf wannan qabadhe garuu xumureetiin jira. Garuu dhaamsa dhumaa wanti hafe jettu yoo jiraate carraa siif laadhin sagantaa keenya har'aa gulumu. Tole gosa yaadni dhumarratti qabu yaada biraallee hin qabu. Yaadni qabu keessaa muraasni garuu wanti hin dabarfachuu barbaadu akkan okkotee istuudiyoo miidiyaa kana banee gibbii kana keessatti sakses ta'ullee kan na gargaarte haadha kiyya baay'ee galatoomin siin jedha. Akkasumas immoo hojjettoota okkotee istuudiyoo hunduma keessanii yeroo keessan aarsaa gootanii barattoota kanaaf hojjechuuf barattoota kana bukkee dhaabbachuuf keessaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Galata guddaa qabdu. An baay'ee isin dinqisiifadha. Maaliif si fakkaate yeroo isaanii aarsaatti godhaniiti barumsa isaaniillee kilaasiillee waan meeqa jira wanti beeku baay'ee jira. Aarsaa taatanii har'aan ga'uu keessaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Akkasumas ijoolleen doormii kiyyaa na cina dhaabbachuudhaan yaada kiyya deeggaruudhaan waan baay'ee na sirreessuudhaan miiltoo daawwit fi gammadaa isinillee baay'ee naaf ulfaadhaan isiniin jedha. Yaada koo baay'ee deeggartu baay'ee na sirreessitu isiniisillee galatoomaan isiniin jedha. Gamanumaan Golden Media Service illee subscribe gochuun waan mooraa kana keessatti ta'u tokkollee utuu isin darbin kana booddee waan meeqarratti akka isaan hojjetan nana manaa. Kanaaf subscribe gochuun hordofaan isiniin jedha. Guddaa galatoom. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota gosaa tokko sagantaan keenya har'aaf qabanne kan hanga ammaatti hordoftan ture. Torban gaarii akka isiniif ta'u isiniif hawwaa YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan sagantaalee bashannansiisoo fi barsiisoo akkasuma oduu odeeffannoo gama Golden Media Service isiniif darbu akka hordoftan affeerra torban sagantaa biroon keessummaa biroo waliin hanga walitti deemnutti fayyaa ta'aa
Guddaa galatoomii firoo. Hayyee atillee akkuma jeen waamuu keetiif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Hayyee. Baay'ee isin galateeffadha. Thank you. Hayyee.